السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شماركهون جرتو متكشتو متجللا في متكبجة أكم جرتان فيا كيسني جرتو يجباتو الحمد لله رب العالمين إسناك جرقلة ربي سكنا قطعتنا بدين قبا obboleewwan kiyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota akkasumas hordoftoota fi dinqisiifattoota koo hundumti keessanii jirtu jajjabaattu alhamdulillah anis nagee jira galata rabbii. Egaa obboleewwan kee jidduu kana keessa walirraa babbannee jirra amma walitti deebinee jirra inshaallah. Akkam jirta fayyaa keessan sagaleen keessa sirriin hin jiru dhiifama. Egaa akkuma beektan yerootti formeeshinaa oduu garaagaraa asirra wal qaqqabsiisuudhaan ol biraan geenye ni beektanii jidduu kana babbadeen jira. Obboleewwan kiyyaa obboleettii teenya tanaa tan suuraa irratti argitan namni kamiyyuu akkatti bahu beeka malee akkatti galu hin beeku. Namni kamiyyuu kaayyeffadhee kaayyoo koo galma gahadhee galeedha malee rakkoon na mudata yookaan du'aan natti dhufa jedhee namni kaayyeffatu yookaan karoorfatu hin jiru. Kaayyoo koo galma geeffadha jedha malee du'ee achiin hafa namni yookaan miidhamee achiin hafa dhibamee achiin hafa jedhee karoorfatu hin jiru jechuudha. Wallahi obboleewwan kiyyaa duraan dursaa Rabbiin nagahaan nu baasee nagahaan nu galche shukrii haa galfannu isiniin jedha. Akkasumallee akkuma gammachuun jiru gaddis akka jiru gadda boodas deebi'ee gammachuunis akka dhufuu danda'u sammuu keenya amansiisuu qabna. Egaa kana jedheen booda viidiyoo irratti dheeressuu obboleettiin teenya tun biyya Beeruuti keessa balaa konkolaataatiin kan isiin rukutamtee miidhaa hamaan irra qaqqabe jechuudha. Tarii namoonni as jala jirtan beekuu dandeessanii. Viidiyoo kana akkuma seentanii sheerii godhaa laayikii godhaadha. Gatii takka illee isiniin kaffalchiisuu isiniin jedha jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo. Egaa kana jedhee booda obboleettiin teenya tun balaa makiinaatiin miidhaa hamaan irra qaqqabee miidhaa hamaa keessa seentee biyya Beeruut keessatti yaalaaf gara mana yaalaa akka seente kan odeeffamaa jiru. Obboleettiin teenya tun haya jireenya biyya namaati tumsa barbaaddi. Namni biyya namaa keessatti miti biyya ofii keessatti iyyuu jechuudha. Qarqarsa barbaada yaani gaafa kana jedhu nama isa barbaachisa. Namatti aansee ammootu yoo humna galii itti of yaaluu hin qabne humna galiidha isii barbaachisa jechuudha. Kana ta'uu fi galiin argamuuf dura namni bira dhaabbatu namni bira dhaabbattee mucayyoo tana maalirra akka jirtu wallaansa argataarti laansisii argataartu isiif gahaadha jedhee ilaalu dirqama mallaqa duraa isiidhaaf barbaachisaadha. Erga namni argamee booda mallaqni achirra booda illee ni dhufa jechuudha. Hedduu takka nama rifachiisa, hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf viidiyoon gadi dhiifame FB'n battulumatti viidiyoo siisan uggure jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Haala miidhaa hamaadha kan miidhamte inshallah Rabbiin isii haa fayyisu. Kun qormaata duniyaati. Rabbiin osoo fedhee battala sanitti illee nafsiisii baasuu danda'a garuu ammoo hin beekamu. Wanti hundumtuu iyyuu rabbumarraa jennee fudhachuudha. Inshallah obboleettii teenya Rabbiin isii haa fayyisu fayyaa guutuu isii haa deebisu. Obboleewwan kiyya isinis hundi keessaniyyuu du'aa godhaa fi bira dhaabbadha. Akkasumas sheer godhaadha. Keessattuu ijoolleen Beeruuti jirtan piliis waltumsaadha. Bira dhaabbadha mucayyoo tanan yooni beektan ta'e itti dhiyaadhaadha. Obboleettii teenya tan itti dhiyaadhaadha. Hordofaadha yoo isiniin mijate dhaqaadha bira dhaabbadhaadha abshirni fayyitaa jedhaanidha. Dagalee ta'aa fi isiniin jechuun barbaade keessattuu ijoollee Beeruutti jiraattan piliis mucayyoo tana tarii namni beekuu danda'a balaa konkolaataatiin miidhamtee jirti. Hospitaala galtee jirti jechuun miidhaa baay'ee miidhamtee jirti. Innaa kanaaf obboleewwan kiyya waliif tumsaadha. Piliis viidiyoo kana sheer gochuudhaan wal biraan gahaadha. Obboleewwan kiyya Rabbiinis akkasii fayyisu akkuma amantaa keessaniiti hundumti keessaniyyuu du'aa godhaadhaa fi baay'ee nama dhukkubsaa dhugaa dubbachuudhaa fi jireenyi biyya namaa isiinuu dhibeedha isiinuu gadadoodha isiinuu dukkanaa haa taatu gaa akkasumattuu iyyuu mataa qaqqabannee jireenya keenya jijjiiranne jennee osoo hundumaayyuu dandeenye hundumaayyuu baannee osoo deemnu garuu ammoo gaafa Rabbiin muujisaa wayii fidus danda'uudha. Dadhabee jechuuf hin danda'u. Waan Rabbi si fide hundumaayyuu dandeettee keerimaaf jettee fudhachuudha. Kanaaf obboleettiin teenya tuni akka hamilee isiin hin cabne bira dhaabbadhaadha abshir
ni fayyita abshir jedhaanii bira dhaabbadhaa isiniin jechuun jaaladha obboleewwan koo. Wallahi obboleettiin teenya tunii baay'ee qalbiin isa viidiyoo siisan argee mucayyoo tanan beekullee garuu intala Oromooti ijoollee jiraattuu mana namaa keessa akka kootiidha. Jireenyi mana namaa maal akka ta'e ofirraa hin beeka gubatan malee gubaa namaan argan jettii miree Oromoo koo. Jireenyi biyya namaa maal akka ta'e jireenyi mana namaa yeroo fayyaa qabdu maal akkasitti ta'e maal akkasitti akkamitti akkasitti jiru ni beekta jechuudha. Garuu gaafa fayyaa dhabdee galtee baay'ee ulfaataadha. Akka nuti afaan dubbannu kanaa miti akka afaaniin dubbatan kanaa miti jechuudha. Yaa hundumaaf iyyuu fedhi wanta rabbiif fedhe hundumaayyuu danda'uudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Obboleewwan kiyya rabbiin nagahaan isin baase nagahaan isin haa galchu. Nama gufatee yookaan rifatee kararra hafu osoo hin taane nama waan baheef hundaayyuu guuttatee nagahaan gara maatii ofiitti deebi'u rabbiin isin haa taasisu. Wallahi obboleewwan kiyya qabeenyi caalu nagahaan bahanii nagahaan galuudha. Qaama guutuu maatii keetiin bira baate maatii kee bira deebi'uun carra qabeettiidha. Alhamdulillahi jedhi rabbii keetiif shukrii galfadhu siin jedha obboleettii tiyya. Hedduu takka nama dhukkubsa namatti dhagahama jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi ani baay'ee na dhukkubse baay'ee natti dhagahame. Kanaafi wallahi rabbiin nuuf haa laaffisu obboleettii teenya isaanillee rabbiin nuuf haa fayyisu yeroo gabaabaa keessatti balaa akkanaa kanallee rabbiin balaa tasaa akkanaallee isinirraa haa qabu. Yaa hundumtuu mujisaadha waan rabbi fide waan godha hin jiru waan ta'eef rabbiin isin hin mokkorini wallahi rabbiin isin hin mokkorini obboleewwan kiyya. Dhugaa wanni jedhus na dhiba. Hedduu takka na dhukkubse hedduu takka natti dhagahame inshallah rabbiin isii haa fayyisu. Qaama isii guututti isii deebisee rabbiin furmaata yeroo gabaabaa keessatti isiif haa laatu. Rabbiin ni danda'a waan dadhabe tokkoyyuu hin qabu. Isa biratti nu biratti ulfaatti malee isa biratti wanti ulfaatu tokkoyyuu hin jiru. Yookaan jireenyi biyya namaa jireenyi biyya baqaa hundumtuuyyuu rabbitu nuyi fedhe alhamdulillah. Kanaaf obboleewwan kiyya akkuma amantaa keessaniitiif waltumsaa wal bira dhaabbadhaadhaa hol quba qabaadhaadhaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Nuti akkuma yoo hol bira geenne shaka shambaa waliin jennee isaan booda du'aaf jiru yoo hol quba hin qabnu gaafa duunee kufne qofa mataa kiyyarraa jalqabee kan viidiyoo walii butuudha suuraa walii butuudhaaf fiinnu wal faarsinu jechuudha. Garuu osoo jirru wal qaqqabuudhaaf hin tattaafannu ariitii akkasiisa hin qabnu jechuudha. Garuu ammoo ilmi namaa silaa kan barbaadu gaafa kufee osoo hin taane gaafa nafsa hin jiru san bira dhaabbatte gaafa inni kufee jedhe sani itti soo dhiifte ragaa itti soo deemte gaariidha. Garuu osoo hin kufiniin dura akka hin kufneef utubaa sababa ta'uudhaaf hamma humni kee danda'e osoo kan yaallu ta'e baay'ee namatti tola. Inshallah hundumaafuu keeri rabbiin keerii haa godhu rabbiin nuuf haa laaffisu. Rabbiin waan jabaatte kulliyyuu nuuf haa laaffisu obboleewwan kee rabbiin balaa tasaa akkanarraa isin haa qabu isiniin jedha jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo. Obboleewwan kiyyaa hundumti keessaniyyuu please viidiyoo kana daawwadhaadhaa du'aayis godhaa fi akkasumas yaadaanis keessattuu ijoolleen beeruuti keessatti mucayyootan tarii namoonni beekuu dandeessan jirtanii hiriyoota keessan irratti please ol jalaa sheerii godhaa wal qaqqabsiisaadha. Sababa sheerii gootanii tarii namni beeku tokko argamee itti dhiyaatee dhiyeenyaan rakkoo isii kan akka furamu akka yaalamtuuf ta'uu danda'a sababa ta'uu dandeessa waan ta'eef gatii isiniin qaqqalchiisu hamma dandeessanii sheerii godhaa laayikii godhaadha isiniin jedha. Du'aa illee akkuma amantaa keessaniitiin kadhadhaaf isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo isin jaaladhaa isin kabajaa hundumti keessaniyyuu naaf jiraadhaadha isiniin jedha lammii koo hamtuun isin hin argini. Wallahi hedduu takka nama dhukkubsaa nama gaddisiisa. Waan nama gaddisiisu gochi ijoollee teenya irratti harkaan ta'amaa jiru. Biyya beerosan keessatti dhiyoon matana yoonii dhageessan ta'e viidiyoo isa hojjedheeraan fakkaatee tureera hojjedhee jira. Dhagaadhaa akka ilmoo bofaatitti cafacafuudhaan qileerraa gatamtee ajjeefamtee takka sammuutuyyuu ajjeefamtee kukutamtee akka nama ani goommana gurraacha kana karattafaniititti karatta akka goommanaatitti karattafan yookaan shankooraatitti karattafanii shaanxatti guuranii kan gatanidha biyya san keessatti.
biyya san keessaa biyya Liibiyaa keessaa biyya Suudi Arabiyaa keessaa biyyoota kana wanti lammii biyya Yamanii biyyoota kana keessatti wanni lammiin kenna ta'e bineensi bosonaa yoo hin taane kan biyya keessaa du'anis duuti biyya keessaa duuti gosa hojiinii hirriba jedhani kan biyya keessaa akkasuma dhiisna sunillee lakkaa'amu. Biduutus biyyeen biyya keetii gaafa si nyaatte irra wayyaadha jedhamaa mire. Allaattiin biyya ormaa si sooratu manna allaattiin biyya keetii si sooratu wayyaa jedhama. Kanaaf obboleewwan kiyya inshallah rabbiin nama yaada muraada guuttatee galu nu haa taasisu balaa kanallee rabbiin nurraa haa qabu gahee nuun haa jedhu isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo sirratti dheeressu obboleettii teenya tanaaf du'aayii godha akkasumallee tumsaa barbaachisuun bira dhaabbadhaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja. Hamma viidiyoo biraatiif walitti deebinutti turtii gaarii naaf jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.